Maani galee nageessu biyyi baate buqqee namni maal manatti galta kottuun banna namni buqqee sagalee meeshaan nageessu haadhi diimaa hin banna malee reefi itti dhume sagalee kana utuu meeshaan fudhate hin deemna meeshaanii wayii fudhanna. Mudhii koo hidhadhee jireenya koof cimsa ufaatii koo dhiisee nabdii ofitti odeessa beela har'aa obseen quufa borii ilaala gommaa koo galee ta'eera mabshaala. Nagaa jirtu? Tole uummata buqqaatanidha jechuu odeeffannoo tokko fudhannee dhufne dhugumaan buqqaatanii isin? Eeyyeen buqqaane kunoo qe'ee keenya dhiisnee loon keenya gannee lubbuu keenya fi ijoollee keenya qabannee kunoo buqqaanee ammaa jirra nu dhaqqaba. Baay'ee uummata hundumatu buqqa'e moo akkamii waan isaa bakka sanatti? Wanta ta'e tokkoyyuu hin jiru lubbuun nama meeqa darbee kunoo buqqaanee jirra amma horii keenya gannee qe'eeratti kunoo horii lama qabna horii sunu na yaalaa du'uun olan hin beeku lubbuu kiyyaa fi mucaa koo kunoo tokkicha kana qabadheen fiigee. Inni guddaan lubbuun bahuu keessanidha. Daa'imman kun illee sinuma faana buqqa'ani moo akkami? Hamtuu nafni akkuma jirutti buqqaanee dhufne kun. Jiraattota gandaa hundumadhaa jechuudha kan buqqa'e. Ganda goreerraa buqqaanee kun amma reefu subii keenya irra bakka geenyus waan goonus hin beeknu nuuf hirmadhaa nu dhaqqabaa isiniin jenna. Hin buqqaane amma wanti nurra gaaru namarra hin geenye. Amma nuti hin buqqaane amma warra targaartan kunii warri kaan mucaasanii fudhatanii ba'anii warri kaan immoo manatti dhiisanii ba'anii amma abbaan qofaati qola isaan jiran hin beeku achi jiraachuu danda'u as jiraachuu danda'u hin beekamu inni buqqaasan hin beennu asii achoon nutti yaa'an hin beennu nama nu miidhaa jirus hin beennu hin dubbataman keenyadis. Amma gaatama maatiin kee lafa isaan jiran hin beektu jechuudha. Qobuma kee amma adduma jirtuuti lubbuma kee oolfachuuf fiigdee sokkiti. Lubbuma kee oolfachuuf fiigee sokkee kan baasii dhibu jechuudha. Amma namoonni nutti maa turanii nama 10tu du'e. Namoota ollaa keenya nama 5tu du'e. Gama nama 5tu du'e. Walumaa galatti nama 10 dhageenya malee immoo nama 20-30 ta'uu hin danda'u. Hoolaa baay'ee dhume. Mee akka shamarraniitti sinoome shamarran egaa waan baay'ee barbaachisaa rakkoo baay'eetu gaa dhiirota kana caalaa shamarran irra gahuu danda'a. Akka shamarraniitti mee miidhaa maaltu isin irra gahee gandicha keessatti? Asittoo ergaa dhuftanii yoo maal rakkataa jirtu? Yeroo achii dhufnu yeroo jalqaba otoo mana barumsaa kootitti galaa jiru achumaan karaa irratti na qabanii na gudeedanii turanii otoo na gudeeduudhaa jedhanii akkuma diqqaawwan harkaa ba'e. Achiin sana booddee immoo ergan as dhufees immoo wanta na argadhe tokkoyyuu hin jiru takka shaaworii galee hin beeknu haadha koos abbaa koos argee hin beeku takka haadha koos abbaa koos baay'ee yaade amma garuu homaa gochuu hin danda'u jechuudha. Baay'ee ulfaata jechuudha rakkoon sinirra gahee egaa walumaa galatti egaa jajjabina siniif haa kennu egaa gara miidiyaattan sinii gabaasaa yaada keessan kana hundumaa akkuma kana sammuu namaafillee baay'ee dhugaadhaan. Gabaasa addunyaan nu harkisu maaloo. Siniin gabaasa amma siniin gabaasa nan gabaasa haa ta'u nan gabaasa sinin agarsiisa addunyaa hundumatti jajjabaadhaa adara jajjabaadhaa. Kaameramaan qophoofteetta? Tole erga qophoofte ta'eetti itti fufu. Jalqabee itti fufiin. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya egaa har'a uummattoota ganda suubiirraa buqqa'anii rakkoo guddaa keessa jiran kana egaa isin daawwachiisnee jirra jechuudha. Rakkoon isaanii baay'ee ulfaataadha. Bakka sanatti namoota 510 jechuudha namni du'e baay'ee nama gaddisiisa egaa ibsuufillee akka gaazexeessaa tokkotti miira baay'ee keessa galee dubbataa jira. Akkuma kana immoo manoota tilmaamaan gamoo gurguddaa 90 ta'udha jechuudha kan bakka sanatti kan barbadaa'e egaa dhiifama daawwattoota keenya egaa miira akkasii keessa ta'ee isinitti taasisuun koo gaarii akka hin taane nan beeka. Akkuma kana abbootii qabeenyaa biyya kanaafillee baay'ee gurguddoo jedhaman 110 kan lakkaa'amuun warri qabeenya qaban kun biyyaaf misooma garaagaraa hojjetu kan jedhan ganda suubii sana keessatti jechuudha kan isaan wareegamanii akkuma kana bakka midhaan isaanii walitti kuufatan bakka gurguddaa iddoo baay'een kan jalaa gubate saawwan 5,000 tilmaaman bakka sanatti jechuudha kan isaan barbadaa'anii daa'imman 750 kan ta'an akkuma kana achi buuteen isaanii namoonni dhabaman immoo namoota 980 fi isaa ol ta'an akkuma kana qaamaan kan madaa'an namoota 1,000
1,000 miti namoota 700,500 ta'an qaamaan madaanii inni kaan harka dhabee inni kaan gurra dhabeetudha jechuudha kan inni jiru. Akkuma kanaa immoo bakka kanatti jechuudha rakkoo guddaa. Obsaa maal taatan? Kaameramaan yeroo tokko obsi qoy. Akkasumatti maali? Na dhaggeeffadhaame. Namni gurunduun egaa jechuun. Maalis yoo dhugaa dubbattanoo? Na dhaggeeffadhaa yeroo tokko uummatatti isinii gabaasaan jira miti kun nuu gabaasattan miti. Nama 500 miti kan nama kudhan qofa. Daa'ima sababa isaa isinittan hima. Ani miidiyaa quuqama saba kanaa qaburraan dhufe. Kanaafiyyuu Uummanni sobaan barbaannu dhugaa keenya akka mul'atu barbaanna malee karaa sobaa kan nuti darbu hin barbaannu. Uummata qulqulluudha nuyi. nan beeka dhugaan keessan akkasin baasu nan beeka garuu akka namni ariifatee sin gargaaruuf jecha. Soofni keessaan akka nu miidhu nu godha. Amma fakkeenyaaf dirmannaa tattamaan barbaaddanii Hin barbaanne. hin barbaaddu miti. Hin barbaanne. Kanaaf akka kunoo ani maarree quuqama saba kanaa miidiyaa qaburraan dhufe. Kanaaf sirriitti akka namni dabee sin qaqqabuuf jechan gochaa jira kan. Na amana. Namni nu birmanna. Na amana. Namni nu birmanna. Na amana. Adeebi'u kaameraan siniif adeebi'u. Wayya miti ree. Kanaaf tokko keessan qoba qobaatti gaafadhaa sinillee akka kanaatti akka namni dafee sin dirmatu. Kanaaf egaa namoota hamma kanaati jechuudha namni dhume. Nuti ammallee alatti nutti roobee alatti aduun nu gubaa jirti. Daa'imman tunniin hamileen cabee daa'imman dhaloota qubee dhaloota boriif bu'aa guddaa nuufis isiniifis buuftu. Sii as dhaabatuuf anaa as dhaabatullee caaltu hamileen asitti cabee daa'imman tunniin yoo tana keessaa baane baratteellee bu'aarra oolti jennee wanti nu amannu hin jiru. Hamilee cabee daa'imman tunniin nu caalaa yaaddaa jirti. Nu caalaa gaddaa jirti. Ilma namaatii miti horiinuu nu caalaa yaaddaa jira. Sagalee dhukaasaa dhagaa. Sagalee dhukaasaa horiinuu hin beeka. Kanaafuu akka nu birmatan akka addunyaan nu agartu. Ilmaan Oromoo biyyoota alaa keessa jiraatan qofa osoo hin taane akka addunyaan guutuun nu agartu barbaannaa. Tole miidiyaarraan dhufee namoonni tokko iddoo kanatti argamu. Anillee akkuma kana akka miidiyaa tokkotti rakkina keessan miidiyaadhaaf gabaasuufan dhufee. Mee maqaan keenyu eessarraa buqqaatanii amma eessa jirtu? Maqaan koo Abshaaloon jedhama. Magaalaa hin buqqaane baadiyyaa keessa. Tole. Nu buqqaasanii namni buqqaasan beekni uummati keenya as jirra. Amma iddoo kam jirtu bakki isin jirtan kun maal jedhama? Amma Golee jirra. Naannoo Golee jedhamu jirtu. Subirraa buqqaanee Golee jirra. Achis namoonni jiru nama baay'ee nu buqqaasan nu ari'an. Warra kaan ajjeesanii warra kaan immoo lubbuu keessaa baasanii horiin keenya manni keenya abbaa koo faatii koo labsan jira illee hin beeku. Amma qabeenyi isin irraa buqqaatan amma akkamitti jira? Jira jedhamu. Nageenyatti nu gabaasa ture miidiyaan dhufanii. Miidiyaaleen propagaandaa guddatan baay'een isaanii battoota hin jirre jiraachisanii akka isaan haasa'aa turan quba qabna. Akkasumallee nullee suba miidiyaa kana bakkee baasuu akkasumallee dhugaa uummata keenyaa bakkee baasuudhaa fi har'a kan nuyi dirmannaa isinitti goone jechuudha. Nu fixani nama 10tu du'e nutti jechuun baadiyyaatti nutti jechuun yaa'anii nu rukutanii laawasaan hin beeknu nu mareeffamne nu aduun. Bakka kana gaafa jiraattanii haalli isinii mijate yoo jira akkam? Hoomaan jiru jira. Waan tokko hin jiru. Hin jiru. Namoonni isin biraa hafanii haala isaan keessa jiran quba qabdu tarii? Maal beekna yoo na du'an jiru taa'u. Akkasii miti? Haa ta'u egaa asitti haalli nyaataaf dhugaatii akkam? Ergi gaafa dhufneeti bishaan midhaan waan jenne hin qabne. Waa meeqaan miidhamaa irra nuyi? Warri hollaa kana waan xiqqaa tokko waan akka qixxaa tokko nu fidanii waliin gaggeenye isa sana homaa afaanumaa goggodhanne malee homaa wanni nu argamu. Amma akka gootani dhimma nyaataas dhimma nu gargaaruu dhiisaati yoo nuti mijachuu baate. Biyya keenyatti nu deebisaa nagaa nuu buusaati. Namoonni isin fakkaatan iddoo garaa garaatti kan argaman jira jettanii yaaddu moo isin bicha? Kabajamtoota hordoftoota keenya amma immoo uummata suubirraa buqqaanii golee jiran iyyaafachuudhaa fi naannoo isaan qubatanii yookiin buufatanii jiran bira geenyee qaamaan haasofsiifnee jirra. Akkuma argaa turtanii namoonni kun maqaa isaaniirraa ka'anii naannoo buqqaan nu eeranii jiru. Akkuma kanallee haalonni baay'een isaaniif mijatee haala gaarii akka keessa jiran nutti himaa jiru jechuudha. Buqqaatonni akkasuma tajaajila hawaasummaa kanneen akka mana barumsaa, hospitaalaa, eksteeshinii fayyaa akkasumallee bishaanii fi manni daabboo kan kana fakkaatu naannoo sanatti akka hojjetamaafii jiru
uummanni nu eeranii jiru jechuudha. Akkuma miidiyaaleen garaagaraa propagaandaa guddisanii haasa'an sana osoo hin taane namoonni naannoo sanatti argamanii fi Oromiyaa adda addaarra jiran duula gargaarsaa geggeessuudhaan uummata kana bira dhaabachuudhaan rakkoo buqqaatota kana hundeerra furaniiru jechuudha. Akkasumallee qabeenyi isaanii biyyoota garaagaraa yookiin biyya isaan irraa buqqa'an jiru. Eegumsa gaarii keessa akka jiru isaanumti mataan isaanii dubbataniiru jechuudha. Kanaaf rakkoon biraan illee akka hin jiraanne uummanni keenyas yaaddoo keessa akka hin galle isaan dubbataniiru jechuudha. Wanti iddoo sanatti odeeffanne kana fakkaata. Hordoftoota daawwattoota keenyaa horaa deeba. Hamma yoomitti sobduusi? Amma yoo bittu Hamma yoomitti dhugaa keenya dhoksituusi? Amma yoo bitti dhugaa keenya dhokata. Biyyi tun hammuma yoomii sobaan jiraatti. Egaan hordoftoota keenya ammayyuu lubbuudhaan waan jiran natti hin fakkaatu. Dirmannaan atattamaa akka qaqqabuuf isiniin jenna. Horaa deebanaa. Mudhii koo hidhadhee jireenya koof cimsa ufaatii koo dhiisee nabdii ofitti odeessa beela har'aa obseen quufa borii ilaala gommaa koo galee ta'eera mabshaala abshaala karaa maqee kasan ta'uu deege hiyyummaaf doofummaa nan baqadha fiige kana natti fiigu nan bokossa diige abshaaloo abshaalaa bareeddu akka moggee